kirrii qofarraa wanta mana keenya ittiin miidhagsuuf nu fayyadu jechuudha. Akkuma argaa jirtan majlisa irratti yookaan soofaa irratti garaagarummaa guddaa qaba jechuudha. Yeroo wanta ittiin miidhagsuutti hojjennee fi itti hin hojjetin jechuudha. Haala salphaan ammoo wantoota kan akkamitti hojjennee itti fayyadamuu dandeenyu ka jedhu hanga xumura viidiyoo keenyaa faana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa keessan jirtanii nagaa gootu alhamdulillah salamtaa isin irraanfanne. Egaa wantoota kana godhuudhaaf yookaan wantoota mana keenya ittiin miidhagsuun hojjechuudhaaf maaltu nu barbaachisa, maalii waan kana hojjechuu dandeenya namni hin beekne yoo jiraatu taate wanta argaa jirtan marfee kana yookaan ammoo kirooshii jedhanii egaa kirooshii jennaani marfee kanaa fi kirrii kana qofa jechuudha. Wanni nu barbaachisu waan takka waan biraa wanni nu barbaachisu hin jiru jechuudha. Akkuma agartan quba irratti akkanatti maratan jechuudha. Ani lakkaa'ee mara yeroo hedduu 30 maraa jechuudha. Akka na jalaa waliin dabarree waa hedduudha jecha. Marsaa 30 quba kiyya guddaa irratti marsaa. Namoonni quba guddaa kanarratti sun taane quba kanarra maratan yeroo hedduu yeroon argu jechuudha. Biyyatti jechuudha. Asitti silaafuu biyya amma jirrutti nama waan kana hojjetu takkaa hin argeetu hin beeku jechuudha. Naannoo shariika nama waan kana na wajjin hin qabu. Hedduu namni waan kana kanarra taa'ee hojjechuun hin fedhu. Ani waan itti bareef duraanirraa kaasee jechuudha saniifi. Namoonni immoo faayidaa waan tanaa maali? Mana ittiin miidhagsuu malee faayidaa biraa ni qabdi. Warroonni jettan akkuma amma dura viidiyoo waan akkanaa kana yeroo hojjedhu kana amma dura hojjedhee hin beeku dhugaa dubbachuuf garuu wantoota adda addaa waan kirrii fi kaartoon irraa callee irraa waan hojjetamu wayii isiniif yeroo hojjedhu isiniif kaasee ture jechuudha. Namni waan kana yeroo hojjetu faayidaan isaa maali yoo kan jettan taate namni dandeettii waa kalaquutti argataa jechuudha. Tokkoffaa duraa irratti fakkeenya kan amma diizaayina kana waan kana ni hojjedha. Namni biraa ammoo viidiyoo kana laalee yookaan ammoo waan kana hojjetu taate viidiyoo osoo hin laalee namni waan kana hojjechuu danda'u kirrii kan haala kanatti hojjetamu waan itti mana miidhagsamu diizaayina garaagaraa fi diizaayina garaagaraa fi hojjetaa jechuudha. Namoonni yeroo waan kana gadhiisu YouTube kiyyarratti maallaqa dalaguu ni danda'a. Maallaqa san malee anis waan tan yoo barbaade deebisee gurguruu danda'a. Mana kiyya ittiin miidhagsuu danda'a. Waa hedduuf nama fayyadaa jechuudha. Akkuma amma ture isiniif kaasuuf yaaletti jechuudha. Namoonni yeroo mana keessa taa'u ni yaaddawa namni yeroo waan tana dalagan ammoo tujuu namni hedduu yaadarraa bilisa je'eetii yaada. Maaliif waan tiyyaaf hojjedhee argee fi ni yaaddoftu jechuudha. Maaliif wanni tokkoffaan dura akka yaadni si godhu wantoota kana yeroo hojjettu lakkaayaati hojjetta. Fakkeenyaaf amma diizaayina kana uumuudhaaf akka jalqaba hojjedhee wanti kana kurfeessuuf yookaan immoo diizaayina kana itti uumuudhaaf yeroo 8 bakka takkatti gad deebisaa jechuudha. Kanaaf ammoo yoo kaan 8 godhee kaan 7 godhee kaan 5 godhee kaan 4 godhee wal taraa jechuudha. Na jalaa fokkataa jechuudha. Saniif dirqama lakkaayaati waan kana hojjedha. Namni yeroo waan kana lakkaayaatti qalbii isatti qaba hin yaaddu jechuudha yoo mana keessa taa'aa oolesi. Ammas ammoo tujuu yeroo hojjettanii namoonni waan kana diizaayina adda addaatti hojjetan yookaan ammoo diizaayina kana namni hojjechuu barbaadanii jechuudha. Roga itti godhuuf jiru kana 8 bakka takka gad deebisaa taphaan namni waan kana hojjetu ni beeka. Saniif itti himuu jira namni haaraan garuu isiniif garuu dhabuu danda'a. Roga lamaan jidduutti 8 bakka takka gad deebiseetu duubatti achi hidhaa jechuudha. Roga kan jedhamu kun ammoo tuyyuu roga afurii daanteelitti yookaan ammoo tuyyuu kirrii yeroo hojjetanii itti godhanii jechuudha. Ani kibbiin hojjechaa jira waan ta'eef saniif roga afur namni yeroo kibbii hojjetu yeroo hundaa
roga afuritti godha. Garuu immoo namni roga sadiitti godhus ni jira, kasaan olitti godhus ni jira jechuudha. Kun ammoo kirri xixiqqaa yookaan ammoo xixiqqeessee waan gara boodammoo walitti fidee walitti hodhuuf deemu jecha. Namoonni waan kana hojjetanii beekanii 8 gad deebisaa bakka takkatti roga lamaan gamaa gamanatti jechuudha. Namootuma diizaayina kana qofa isin hojjechuu barbaadaniif malee namoonni haaroonni yookaan ammoo waan kana amma dura hojjetee hin beekne waan nama hojjechaa jiru kun dafee galuu fi dhabaa danda'a. Garuu immoo viidiyoo irra deddeebi'ee yoo ilaale namoota waan kana ni hojjeta. Baay'ee salphaadha jechuudha. Baay'ee nama dhibu jechuudha, nama dararu. Baay'ee salphaadha. Wanni kun ammoo kan inni fayyadu soofaa waan adda addaa osoo hin taane wantoota adda addaatiif fayyada jechuudha. Waan akka rakabootii bunaa jechuudha. Kaniifii Itoophiyaatti silaa biddeena masoobii masoobiitti masoobii warqee jedhanii masoobii masoobii daabboo waa hedduutu jira. Isaan hundarra afamaa jechuudha. Xarapheezaalee mana keessan keessa jiru, kurfaa hirribaa keessatti illee wantoota adda addaa tasriyaa keessa irra afuu dandeessan irra afuu dandeessan nama fayyada jechuudha. Jechuun namni waan kana yeroo hojjetu hedduu salphaa dhiirtillee hojjetu jira waan kana jechuudha. Akkasii amma mootu kunuu qaanii fi marsaa itti aanu irratti jechuudha. Bal'isaa oofuudhaaf roga afran jidduutti jechuudha. Roga lama jidduutti lama gamaa gamanaan dabalaa deemtanii jechuudha. Namoonni beekan roga lama jidduutti lama gamaa gamanaan lama dabalaa deemtanii akkasitti isiniif bal'achaa yookaan ammoo isiniif guddachaati deemtii jechuudha. Lama yeroo dabaltanii jechuudha. Kanii fi lama irratti dhawu deemu kan irratti ammoo quxurxuree yookaan dhaddoo kana yeroo lama fudhadhaa jechuudha. Yeroo lama fudhadha. Maaliif yeroo marsaa irratti aanutti waan lama gamaa gamanaan dabaluuf akkuma agartan iddoon banaa kun lama qofa jechuudha. Kan fudhadhee hambisaa fi jechuudha. Yeroo marsaa itti aanu irratti ammoo irra deebisuudhaaf jechuudha. Kana fakkaataa viidiyoon kiyya kaarraa egaan warri viidiyoo kana daawwachaa jirtanii viidiyoon kun isinitti tolee jechuudha. Garaagarummaa yeroo wantoota ittiin miidhagsan kan irraa afeenii yookaan ammoo itti goonee fi yeroo hin qabne wanni kun maal akka fakkaatu kan daawwattanii komentii jalatti naaf barreessitan ta'a jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf wantoota akkana yeroo hojjetu namoonni hedduun viidiyoo yeroo agartan hedduu jaalatanii wantoonni kana nuuf gallakkisii jettanii biraan kitti wantoota adda addaatirra chaalenjii biroo dhiyaanna isa kana namoota hedduutu jaalate. Garuu namni hedduun hin ilaalle dhaba namni keenya biraan kimaa fi waan adda addaa waan kijibaatan irra jaalata. Dhugaa dubbachuudhaaf saniif viidiyoon kun nama hedduu garaa googaatullee namoonni muraasni hanqi ilaalaa hedduu jaalatanii viidiyoolee akkana kan ammoo yeroo jalqabaatiif YouTube irratti gadhiisu jira jechuudha. Dhimma hojjedhaa garuu immoo YouTube irratti gadhiisu jechuudha. Ta'a agartan kun xixiqqoo tana abbaa 50 olii fa'anii hojjedhee lafa kaayee jechuudha. Ilmoo hojjedha guyyuu ilmoo hojjedheetuma lafa kaayee jechuudha. Walitti hin hodhamne amma walitti hodhuudhaaf deema jechuudha. Waan taa'ee mana keessa filma yeroo hedduu ilaalu jecha bareetiin jira. Harki kiyyoon fi harka laaffistanii hojjetan wanni kun nama harkaan illee nama dhukkubsu waan akkas nama dadhabsiisu. Homaa namatti waa hojjetee namatti hin fakkaatu. Saniif yeroo dalagaa deemtanii dalagaa keessarraa galta wantoota akkana kana hojjettanii bareedaadha. Maaliif nama dadhabsiistu xiqqoo mallee homaa takkaa jechuudha. Yoon fi namni sun nama beeku taate harka keessa laaffistanii yeroo hojjettanii jechuudha. Harka keessan jabeessitan
garuu baay'ee isin dadhabsiisuu mala yookaan immoo kirrii nama muruu mala. Kanaaf jechuudha yeroo teenyee viidiyoo adda addaa ilaallu ani dhugaa dubbachuuf waan fiilmii hedduu eeguuf jecha fiilmii ilaalaati kanaaf hojjedhe fiilma hanqama akka teessuma isaa irra ture kirrii kanarraa beeka dhugaa rabbi dubbachuudha. Kirrii kanarraa beekuu isin jedhu kirrii inuma dhaa ijaan immoo fiilma ilaala yoo itti bartan dhaban nama dhibbu nama ijaan laaluuf baay'ee cinqamtan jechuudha. Sootuma soota ija teessa irra baasan malee isimarra isima eegaan hojjettanii jechuudha yoo itti bartan ijaan gara biraa ilaalallee hojjechuun ni danda'ama jechuudha baay'ee salphaadha waan ta'eef akka baranii fiilmii ilaalatiin isin hojjedha waan ta'eef hanqama akka taa'ee hanqama akka fiilmii irra ture isima tana abbaa meeqa akka lakkaa'ee jechuudha kana qofa miti baay'ee dhaqaan hojjedhu yaani diizaayina biraa gosa biraa jechuudha bifa biraa kalara jechuudha kalara kana osoo hin taane kan biraatti illee kan hojjedhu hedduutu jira saniif hedduun hojjedhe jechuudha fedheeti fiilmii walaalaa hisaaba teessumarra ture san waan tanarraa beekaa jechuudha baay'ee turuu fi baay'ee turuu dhabuufi hisaaba haga isii dha'eerraa jechuudha hedduu fa'aan dhaa kalaas baay'ee tureetiin jira kirrii hisaaba dha'e ilaalee jechuudha hisaaba waan tana hojjedhe yeroo baay'ee hojjedhe jechuudha laalee turuu kiyyaa hagamta akka teessumarra akka ture isii kanarratti beekaa jechuudha saniif yeroo teessanii fiilma ilaaltanii yookaan immoo akhbaara garaagaraa zeenaa jechuudha teessanii ilaaltan waan tana fudhattan salphumatti abbaa takka borositaanis abbuma takka jechuudha namoonni dalagaan keessan isinitti cimu yeroo matiin viidiyoo YouTube irratti illee haa ta'u wantoota garaagaraa irratti illee haa ta'u baddala telefoona keenya hanqa qabannee telefoona keenya eeynu telefoona keenya achi kennee waan isinis ilaalaa kanas hojjechuu dandeenya jecha fedheeti inshaallah keeriidha waan hundaafuu rabbiin nu haa gargaaru rabbiin biyya keenya illee nagaa haa godhu rabbiin rakkoo keenya uummata keenya irratti deemaa jirtu kana uummata waa'ee amantiitiin uummata keenya burjaajessaa jirtan rabbiin nurraa haa rakkisuma du'aa yoo godhaadha amma akkuma argaa jirtan zarfiin itti baasuu keenya zarfiin kun afaan oromootiin maal jedhama wallahi hin beeku afaan oromootiin naannoo waan jedhamu hin beeku kanaayyuu kalarri anamma hojjedhe kun afaan amaariffaatiin tsaayii gibaatii jedhama afaan oromootiin immoo maal akka jedhamu hin beeku tsaayii gibaatii jedhamu jechuudha kana kalara torbarraa hojjetamaa jechuudha kalara torban kana viidiyoo duratti osoo kirrii kan hin hojjetin dura wayita biteef niin fide dura isiniif waraabee ture sanirraa ilaaltanii sanumaan milikkata godhatanii viidiyoo irra deddeebitanii ilaaltanii akkasitti bitachuu dandeessan yookaan ammoo viidiyoo makanaa barsiistanii bitachuu dandeessan dhugaa dubbachuu yeroo biyya kana dhufu afaan arabaatiin kalara kan hunda itti himuu waan natti ulfaatu anuyyuu suuraa amma ijoolleen ka'anii biyyarraa kan malaaleetti itti himee agarsiisee jechuudha suuraa isaan wata suuraa ka'anii masoo isaan biyya biraa ta'a jechuudha garuu ammoo karakabootii yoon fi hojjechuu barbaadan karakabootii 6 ta'uu qaba maal jennaan karakabootii guddicha ammoo 9 ta'a rakabootii guddaa amma namni fayyadamu jechuudha kanii fi rakabootii xiqqaa aadii miti fayyadamu saniif ammoo isuma kana 6 walitti dhooftanii jechuudha ani garuu reetiin jira viidiyoo keessa naaf hin seenne viidiyoo kana waraabee ture jira amma sagalee irra hidhuu jira waan ta'eef irra deebi'een maruu viidiyoo waraabuun natti hin mijanne jechuudha kunuu akkuma agartan waliin tuqutti jira jechuudha zarfii itti baasuutti jira jechuudha yoo barbaadan itti baasuu dhabuu dandeettanii yoo barbaadan immoo itti baasuu dandeettanii namoonni tokko waan kana ittiin godhanii jechuudha waan nama akkiratti godhu jiru zarfii jennaan gaa'e
ittiin godhanii jechuudha. Kanayyuu itti godhuu baatte illee ni bareeda. Garuu ammoo wanti soofaa kee waan gurraacha taateef gurraacha irra dhiisuu hin barbaanne jechuudha. Gurraacha walirraa waan fokkatuuf kana itti godhe jechuudha. Dhugaa dubbachuuf isa kana kirrii kaan caalaa akka kirrii fixu isa kana jechuudha waan itti dhedheeressee itti godhuufi. Isa kanatu kirrii na jalaa fixa yeroo waan kana hojjedhu jechuudha. Isa kanatu kirrii fixa yoo nuti waan kanatti godhuu baattan kirrii hin fixu ammas kalarii wanta itti godhan ni bareeda jechuudha. Kanuma ammoo aksitti gochuu dandeessanii yoo biraan immoo aksitti godhu namoonni barachuu barbaadanis yoo jiraatan achumaan sirriitti akkaataa itti waan kana gootaniif akkaataa itti waan kana fudhachuu dandeettan itti baruu dandeettan isin garsiisaati isiniif hojjedha jechuudha. Aksii yoo jedhu faallaa isaatiif jechuudha. Gurraachaan eegaltanii diimaa itti aansitanii bunni itti aansitanii diimaa itti aansitanii jechuudha. Kalara kaarootti qabutti aansitanii oofuu ni dandeessanii yeroo xumurtan ni hiitanii jechuudha. Akka ajaa'ibatti kunoo akkuma amma godhaa jiru kana ufumaan gudunfamaa jechuudha. Amma gizeen muree maqasiidha. Ufumaan gudunfamaa jechuudha. Akkaataa itti gudunfan immoo yeroo biraa isin kan agarsiisu ta'a. Amma immoo yoo isin gale kun kaaluma kanaani egaa hedduu lafaa qaba qopheeffadhe jechuudha. Habbama afurii isin garsiisa. Maaliif jennaan soofaan kiyyaa waan kanaa ol irra itti godhuu hin barbaachisne jecha hanqanumaan isin garsiisa jechuudha. Ka duraa ammoo isin garsiise walitti hin dhaamin wanni kuni baay'ee ture jechuudha. Akkuma agartan kana fakkaata soofaa yookaan ammoo wanti kana dura argitanii jirtanii garaagarummaa hanqama akka inni qabu kunoo asumarra laaluu dandeessanii jechuudha. Hedduu garaagarummaa qaba. Yeroo kanatti gootanii fi kana ittiin goone kana ammoo gosoota hedduu gosoota biraatti hojjettanii akka gaariitti mana keessa ittiin miidhagsuu ni dandeessanii. Maaliif jennaan gosoota hedduu yoo isin jedhu kana irraa fuutanii gosoota san irra aftanii jechuudha. Kana irraa fuutanii kabeera irra aftanii jechuudha. Akkasitti kanuma heddummeessitanii hojjettanii jechuudha. Kalara biraatiin jechuudha. Achiboodas mana keessan borus kabiraa gootanii taanis kabiraa gootanii wanti gochuu danda'an akkuma agartan amma immoo isin garsiisaa jiru yeroo miicaan rakkoo ni qabaayii namoonni hedduu wantoota miicamoo ta'u yeroo dheeraadhaaf turuu danda'u nu garsiisii keessatti kunoo akka barbaadanii saawunaan miicuu ni dandeessanii barbaadan harkaan miicanii qassaalatti illee darbinaa waan takka hin ta'u jechuudha. Amma ishee waytaa dhooftanii geessan sirriitti guduunfuudha. Kunoo akka feetanitti miicuu dandeettanii jechuudha. Waan takka rakkoon hin jiru yoo miicanillee jechuudha. Waan takka hin badu jechuudha. Waan takka hin ta'u jechuudha. Kanaafuu viidiyoon keenya karaa kanuma fakkaata viidiyoo wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebi'utti nagaan naaf jiraadhaa. Horaa bulaa deebanaa. Baay baay.